data drive usage isa jedhu keessa seenneesi folderiin kam akka baay'ee qabatee jiru maal tokko tokko nutti agarsiisa. Directory files ammas zendarii keessa DSIM keessa GB meeqa akka isaan qabatanii jiranii argineerra waan ta'eef salphaadhumatti keessa seennee delete gochuu maal Ashama agar ka fuuni akkam jirtu jaallattoota fi hordoftoota chaanaalii YouTube bilbila koon arras waan haaraa tokko isiniif qabadhee dhufeera. Innis appilikeeshinii maaltu bilbilli keenya maal godhee akka inni guute appilikeeshinii nutti agarsiisu isinitti agarsiisa. Innis Drives jedhama. Appilikeeshinii kana Play Store irraa argachuu dandeessu. Play Store seentanii Drives jettanii search gootu. Sana booda appilikeeshinichi isinii dhufa. Gaafa isinii dhufu install gootu akkuma argitan namni miiliyoona tokko ol buuseera. Akkuma fixeenii open gootanii keessa isaa maal akka jiru isinitti agarsiisa. Kunoo akkuma agartanii device storages kan jedhu maal kunoo maal ta'u akka qabate keessa seentanii ilaaluu dandeessu. Viidiyoon GB meeqa akka inni qabate, muuzikiin, imeejiin, others, document, android maal warreen jedhaman amma isaan of keessatti qabatan tokko tokkoon gadi baasee nutti agarsiisa jechuudha. Keessa seennee balleessina jechuudha yeroosi. Data drive usage isa jedhu keessa seenneesi folderiin kam akka baay'ee qabatee jiru maal tokko tokko nutti agarsiisa. Directory files ammas zendarii keessa DSIM keessa GB meeqa akka isaan qabatanii jiranii argineerra waan ta'eef salphaadhumatti keessa seennee delete gochuu maal gochuu dandeenya jechuudha. Kan isinitti agarsiisuudhaafidha. As keessa seentanii wantoota barbaadan balleessuu dandeessu jechuudha salphaadhumatti. Kanaafuu appilikeeshiniin kuni storage keessan eessatti maaltu akka fayyadame salphaadhumatti waan isinitti agarsiisudha. Amma dhumaatti waan daawwattaniif galatoomaa. Channel kana subscribe gochuun dagatinaa.